Jakin yung narabuhan ni sagalay ka na laging. La kasi tiada dakika pokok kafafayadam lama kasi tiada barabayi natti dubbatamera garu dubbiya tiara natti dubbattu kanan geddaramun qaba jijjiramun qaba lafa kaleessa argamun qabu jenname waan haraana biraan ga'i waan ati natti dubbattu kana kalla sadarkaa beekumsaa qofaatti otoo hin taane sadarkaa ittiin guutamuuf nagara gaarii jenne jarreen kun isaaf dachiifaman hin fudhanne yoo ta'an iyyuu amantii isaanii utuu hin dhiisin du'an garuu isaaf dachiifaman fagootti ilaalanii simachuudhaaf itti gammadaniiru biyya lafaa irrattis ormaaf kara deemtu akka turan beekaniiru namoonni wanta akkasii kana beeksisan biyya ofii isaanii yaada akka jiran ni agarsiisu biyya isa keessaa baan sana iyyaa guutuu ta'anii itti deebi'uuf fuchan argatu turan amma garuu isaan biyya isa sanarra wayyuu waan ni yaadu innis biyya waaqarraati kanaafis waaqayyo inni achitti mandara isaanii qopheesse waaqayyo isaanii jedhame waamamuutti yeella'u jedha merkicha waluma kaasaa lamaansaa waaqayyoon koo jedha godagaa gubbanagaa waaqayyoon koo jedha waaqa koo jedhame waamamuutti yeella'u jedha skibaasaame sagalee keessan waaqayyoon koo jedhame waaqa koo jedhame waamamuutti yeella'u jedha merkicha walitti reebaatii noora suudha barreessiinda Klaariyaas Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 13 amma 16tti dubbifanne Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 13 amma 16tti dubbifanne mee asuma laalaa meeski yaada keessan sassaabame yaada keessan kana sassaaba sagalee waaqayyoo yooma ogummaadhaan ayyaataan namni hundumtuu yoo fudhatee dubbatan namatti tola badaa dhageettiin uummanni keenya sagalee waaqayyoo qabu baay'ee fagoodha sababii ta'e badaraa kottaa sagalee waaqayyoo kana dhaggeeffadha siniin jechuun barbaade persentaayilii isaa gaafa baafnu waldaa kiristiyaanaa keessaa wantoota baay'ee irratti qorannaa nan geggeessa waan ta'eef persentaayilii isaa gaafa baafnu waldoota kiristiyaanaa keessaa dhageettiin isaan macaafa qulqulluuf qaban bu'aa yookiis leeti booddeetti afaa kan ta'e shamarran waldaa keessaa na hordofaa persentaayilii isaa gaafa baafnu dhageettiin gaafa sagalee waaqayyoo wangeelli barsiifamu lallabamu dhageettiin isaanii baay'ee leetii kan ta'e afreechii isaa gaafa baafnu waldaa keessaa shamarran baay'ee du'aa kan ta'e baay'ee afaa kan ta'e wangeelli gaafa lallabamu baay'ee dhageettiin isaanii fudhannaa isaanii du'aa kan ta'e sadarkaa lammaffaarra kan jiru harmootiidha akkuma kana sadarkaa nan itti adeemu soo warri baay'attanii jirtan kun shamarran jabaadhaa isiniin jechuun barbaade isin faarfannaa malee garatti macaafii galagaluun beektaa waan ta'eef kanaaf akkasin hordoftan nan barbaade hundumti isaa ammoo wal faana deemu lafa faarfannaan hin jirretti lallabii hiikan qabu lafa barsiisi hin jirretti faarfannaan hiikan qabu lafa sagalee raajummaa hin jirretti inni kan biraan hiikan qabu sababii isaa hundumti isaa sagalee waaqayyoo kana keessatti haammatamee jira sababii ta'eef amma fakkeenyaaf namni miilla isaa jibbu jira asuma laalaa ka hundumti keessa miilla keessa maal gootu hin jaallattu miti maal waan ta'eef bu'aa dhanna keessanii waan ta'eef iski namni harka isaa jibbu jira hin jaallattu miti maal waan ta'eef bu'aa dhanna keessanii waan ta'eef mee namni gurra isaa jibbu jira hin jaallattu miti bu'aa dhanna keessanii waan ta'eef aluma tokko sirreessaa mataa dara kanaaf walumaa gala akkuma iji keenya gurri keenya miilli keenya harki keenya nu barbaachisee waluma faana jaallannu hunduma isaa wal faana jaallachuun dirqama sagalee raajummaa qixa isaatti jaallachuu barsiisa qixa isaatti jaallachuu faarfannaa qixa isaatti jaallachuun dirqama kanaaf dhaloonni nyaata baalaansii isaa eeggate nyaata madaalamaa hin nyaanne
yookiin irruurraa yookiin hin qabeela. Nadageessa nyaati ati nyaattu madaalliin qabu taanaan madaala waame umurii bakkee guutuu boqqolloo nyaatta taanaan yookiin hirruurroftaa yookiin akka bilaata taata. Xaafii nyaachuu qabda, qamadii nyaachuu qabda, garbuu nyaachuu qabda. Umurii bakkee guutuu callumeettee akka qaddee dinnicha nyaatta taanaan waama ta'e tokko taata. Guutummaan jireenya keetii kun olii gadi bada. Namummaan tikee kun sheeppii akka argatuuf nyaata madaalawaa madaalli isaa eeggate nyaachuun dirqama. Mee akka kee achi asatti qabatte. Hafuura faarfannaa si jaallachiisee lallaba si jibbisiisu ayeera si keessaa. Kuni harka maqaa gooftaa maqaa Yesuusin. Hafuura raajummaa si jaallachiisee faarfannaa si jibbisiisu xaageera mataa kee keessaa. Tokko utuma raajamee fi callumee jaallatu maal goota siraa teessaa achi. Raajummaan toora isaan qabaanne fajajaa si godha. Harree irraan gortu, konkolaataa irraan gortu, namarraan gortu. Amantoota keenya kana raateessee kan waldaatti dhaqee sagalee raajiitu Omeriitti raajame. Macaafa toora tokkoon beeku raajiitti raajame taasabiin danda'een kaasu. Inni egaa dhaqee mataa isaa kana ol diigee gad diigee lafa kaa'e. Mataa baatee deema miti kabaroo baatee deema. Beerka keecha natti qabaddu wanti waaqayyoon biraa sii dhufu hundumti isaa sirriidha. Warra beekedhaniif haa ta'u gooftaa ko. Wanti waaqayyo gadi si ergu si haa fayyadu. So wal maleen bareedu jechuun barbaada. Lafa harkaatti miilli si fayyadu. Maaliif akka furii waaqayyo dubbadhu naan jedhu hin beeku. Lafa gurraattiichi si fayyadu. Iddoo basaatti fayyada. So yaada keessatti addeebisa jabaadhaa isiniin jechuun barbaade. Jabaadhaa isiniin jechuun barbaade. Gara wallaggaa kana gaafa deemtan sagalee waaqayyo dheeressi barsiise. Badaa raajummaa kana nooyisan. Isaanis tabalaashee sagalee raajummaa hafuura raajummaa waaqayyootu waldaadhaa erge. Itti fayyadamuu qabu. Ummata keenya gara giddu galeessaa kana gaafa fudhattan immoo faarfannaan sagalee maraachiitu dhaga'anii itti tola. Raajummaan jalqabeetu raajummaan xumuramee itti tola. Isaanis tabalaashee waaqayyo faarfannaadhaaf lallaba waldaa kiristaanaadhaa herge. Garri iddoo kan biraa kun immoo dhimma barsiisaan qaban dhimma raajummaan qaban faarfannaama kana utuu waxalanii itti tola. Warri kunis tabalaashee waaqayyo isa lamaan saasana waldaa kiristaanaadhaaf laate hundumti isaa hin barbaachisa. Ameen. Ameen. Waaqa galateeffadhaa. Neko degaa gubbaa nagaatti hundumti isaa hin barbaachisa. Hundumti isaa hin barbaachisa. Kanaaf mee gara sagalee waaqayyootti deebina. Mata dureen keenya akkasidha. Irra guddaa maanni nattaara ummatichi. Irra guddaa jedhaan jedhe. Ameen. Maal waaqayyo mee jabaadhaa beeski. Jira maal goota abbe. Saachattan na qaqqaayi. Gaarii yaadde si haa eebbisu sittan kuuse. Mee godagaa gubbaa nagaa jecha kana jedha irra guddaa jedhamne. Yeroo boqonnaa 11 lakkoofsa 13 amma 16tti dubbifanne waa'ee nama afurii keessaa waa'ee Nohii, waa'ee Enookiin, waa'ee Abeeliif waa'ee Enookiin ilaalleerra. Waa'ee Abeeliin waa lama laal yaada addaa qaba inni abbaan fakkaatu abbaan abbaa cubbuutti kufe haadha fakkaatu haati haadha cubbuutti kufte obboleessan fakkaatu obboleessi dullaattiin nama ciisan baata. Maatii garmalee jiraatan gidduutti dhalatee guddatee yaada addaa qaba. Ameen. So yaada addaa qabaachuudhaaf moodela kan biraan nu barbaachisu inni nu itti uumamne sammuu waaqayyoo ga'aadha. Inni kan biraan waa'ee Abeeliif waanuma namni hin jalqabne jalqabaa inni yeroo jalqabaadhaaf aarsaa foolii waaqayyootti tolu kan dhiyeesse Abeeliidha. Eenyurraa bare kan jedhu abbaarraan barre haadharraas obboleessarraan barre firarraa. Mataatti uumame mataa waaqayyoo waan qabuuf waan waaqayyoo jaallatu godhe yookiis waan waaqayyoo yaadu godhe. Warri sammuu isaanii vaayirasiin biyya lafaa hin tuqne miira waaqayyoo itti yaaduu danda'u.
إلى شيء كان أما وأنا جايبان سير بدي سينجل لمن ورن متى ساني بايبر بايرسين لفراين تمنه ميرا واقعيو يادو دندو سبب إسا متى واقعيو قلبي واقعيو وان كبني وانو ما واقعيو ياد وانو ما إساي يادنش واقعيو ياد كناب أبين أقمت تطونا ما تقول راين أجاين إمبرين وانو واقعيو جالة تبين ميرك تجهز نتكلم تمه وانو في جالة تبين وانو واقعيو جالة واقعيو متى كيسا سيفاكاو ناكنا كنا يلال واه سرت جل كبما واه سيف جل كبما واه سيف جل كبا يلال واه زكارياس تو زكارياس رت جل كبم مال سجلن وقعد بفريشان تمام أنا كل ما راجع زكارياس جل كبم مال إرجعت من ساتمم أكمل المرجع زكارياس جل كبم أكمل متأسف لا تيو أنستو كقوى جل كبم لا فونا تجله मैं कितना चैनल ते कबन सिरत्ती जल कबमा सीप जल कबमा सीतु जल कबा और रमेंगे नहीं बताऊं सिरत्ती जल कबमा सीप जल कबमा सीतु जल कबा so kana lalle ida galgala kan ni rattram ni wa inna masadafat nama kutta nama kabajama nama makasa noy jedam nama la ko sotor barraju wa enoin wa sadila allah ne sadakti acci ke sa tokko ni sirikas no inni jal kabada jamal ain ida galgal kana ratram akabetti na jama ajaji noi warra kam bararra hincal so warra kana jaman cala ajajama noi ajajama keda ma bare do durte ka da ha shita shiduraja macam ni kabjam menire macam ni kabjam okay Obas ajajame, ajajamu noi, ajajamu orang, please, ya dek sesama, ajajamu noi, ajajame, ajajamu orang ajajaman cal, sebab bisa, obas ajajame, ilah wakala, wakai mari tindak muka tahu ramah kabator padu, bisa berdisai tinol sai, atau muka tahu rah, mereka ojek atau muka sofe, akka bisa ni pelatihan deh. Akka bishaan illee bochan atawuute utwana fisitto ajajama ta'e kanatti waliingal maal akkam godheen kana godhachuu danda'a kana hojjetachuu danda'a jen maal akkam godheen kana godhachuu danda'a kana hojjetachuu danda'a jen namichi kun garuu akkas jedhe nan danda'a satinaan jette kana gochuu nan danda'a atawuu jedhe muka soofee waggaa dheeraa markaba tolfachuun itti ulfaachuu danda'a akan dibayar patah tanya sebek garu aja jamaat agesu jamaat akan dibayar tanya sebek garu aja jamaat mereka kias jalan tekaman wandan desu kofamin wanin dan deyu aja jamte nanggoda wakayo nakapijatu wakayo ayana sasi babaisu aja ju wakayo du aja cinu wakayo rapudan wandan deyu kofamin Wani tandanya yudan danda ayo chenne uguma wakayo yudan desisa agesu wanu main dandanya iyo nandanda agafa jennu yudan desisa wakai kana ine tinnun jede ina tinnun jede soban dugamba innun jede mana iriya ketin kajelen nun jede ekele nun jede namale kambara bisa gadin jede abbo bonde ko kunundum kere yesus ba fatu mitie aketsum salpa ejut garu inni nu yajjane kun fata wannam nim fude ko ba sa funda betta dak hello nana gesa wannam ni tole jende ko ba sa tole jek warri ko ba sa ni waqayo ajajaman hello warri ko ba sa ni waqayo ka ajajafuran warri ko ba sa ni waqayo ka wan waqayo itikenne tole jani furan mata umma gararra lubiyafakko Kaya ang umatala ka na malawa kayo, ang namaham umatong jalan doon. Ang ibu na duki. Sa itanong tayo, mamakaya sa sinabaw sirra. Dakarataan mo, wala kaya santayin na. Pag siya ito sirra jira, sa itanong si Malama. Ito sa galera dito yung mga mataan labag ang galata. Wala galagalte, gati galagalte, matsama na lagi ko singkap.
Arkichachi annatti qaba. Diriirsi lamaan saachees fuudhin harkaa. Lamaan saachees. Tole jettee ajajamuu keerraan kan kee mataa uumamaa gararraa si kaa'eera. Fuudhi. Mataa dhukkubaa gararraa si kaa'eera. Mataa jawwee gararraa si kaa'eera. Mataa torbaan qabaa gararraa si kaa'eera. Iyya caradatti ani mataa uumamaa gararraa na jedhame. Warri tole jedhanii ajajaman mataa haalotaa gararraa. Dhageessu warri tole jedhanii ajajaman mataa uumamaa gararraa. Noi waan tole jedhee ajajameef jawwee gararraa ol. Abeet. Naacha gararraa ol. Bishaan badiisaa gararraa ol. Markabinoo itti galee tulluu araaraati irra qubatee jedha. Ameen. Say. Gaara araaraati jechuun gaara cabbii uffate jechuun. Gaara ammaa irraatti faanni miila namaa irra hin ejjenne. Nama wayii fan ergaa qabaan kasaan ergaa ola kaafatu. Tole jettee yoo ajajamte lafa namni hin geenye si ga'a Waaqayyo. Lafa namni irra dhaabanne irra si dhaaba Waaqayyo. Koomii namni yaabbanne si yaabbachiisa Waaqayyo. Sadarkaa namni hin geenye biraa si ga'a Waaqayyo. Gabaanuu minamaanu boddee hojjedhaa. Macaafa qulqulluu jalala jalaan galina. Wantuun dhumti isaa iddoo gaashi. Merkichachi annatti qabadhu. Tole jettee yoo ajajamte lafa faanni miila namaa hin ejjenne faana keetu ejjeta. Balaa fuudhin harkaa. Tole jettee yoo ajajamte sadarkaa dhalli namaa hin geenye bira situu ga'a. Tole jettee yoo ajajamte mana namni keessa seenuu hin dandeenye keessa situu seena. Meeyyaate ameen jedhame. Yaada keessa sassaabame. Jalaana bilishee. Sibiti. Nama fagoo yeroo gaarii godhee beekaa. Heera daga shula daya. Ameen. Amala qabeessa akka kaleessa ganamaa mita jijjiiramaan deemu. Sababi isaa Yesuus oolaa ta'ee dhufe boris oolaa ta'ee dhufu bakka waaqaaf lafa walitti kutu ta'ee dhufa. Ameen jedhaata. Waan si dhage arkicha ol kaafadhuutti fudhadhu ka. Tole jettee yooti naaf ajajamte lafa faanni miila namaa irra hin ejjenne irra si dhaaba jedha Waaqa. Tole jettee yoo naaf ajajamte kophaa kee moggaatti baatee yoo na dhageesse lafa biyyi hin geenyeen si ga'a jedha Waaqayyo. Sadarkaa dhalli namaa hin geenye biraan si ga'a jedha Waaqayyo. Araaraati irra qubate markabirra. Merga keessa natti qabadhu. Tarree warra du'anii na hola ta'u markabi kee. Gabaa warra du'anii keessaa si kaasee. Addunyaa warra kasaranii keessaa si kaasee. Yesuus Kiristoosin gaafa fudhannu fannoo irratti kophaa isaa ajajamee gindillaan baate maqaa caalu fuudhee ol ba'eedha. Kophaa isaa ajajamee tanqaraatti fannoo irratti marcuma caalu yaabbatee jedha. Kophaa isaa jedhee gindillaa jiidhaa baatee bitintire qaraanii irratti ulfina eenyu bira ga'uu hin dandeenye maqaa ergamootaarra caalu fudhee jedha. Kaleessa sinii kaasee Yesuus Kiristoosii wajjiniin kan fannifame waan gurguddaa sadii. Kana keessa macaafa qulqulluu gaafa dubbifannu fannoo irratti kan fannifame waa'ee addunyaa fannoo sinii kaaseera maal akka ta'e gootota lama wal qabe du'aaf jaalala wal qabe jaalalli du'a injifatee inni gabbaadhe. Akkuma kana Yesuusii wajjin fannoo irra kan ture waa sadii. Tokko fannoo irratti kan fannifame Yesuusii qofaa otoo hin taane cubbuuf yakki keenya kaleessaa fannoo irratti fannifameera. Maa itti shakkitu maal hin jedhamu? Hello! As ilaali maqaa gooftaa Yesuusii. Hafuura fuurshii dheera irra. Jirtu maddan. Dhaqiitii maatii kee horii eegi. Siin gadi taana. Ilaa hubadhaa. Fannoo irratti kan fannifame inni jalqabaan cubbuuf yakka keenya kaleessaatu fannoo irratti fannifame. Darageessaa cubbuuf yakka keenya kaleessaatu maal ta'e? Fannifame. Fannoo irratti kan fannifame inni lammaffaan qolaasaa isirraa akkase. Waan nutti hin tolle isa aseeraa nutti caafame sana fannifame. Waaw! Arkicha nutti wanti sitti hin tolle fannoo irratti fannifameera. Maashaallah badiyaa. Mana keetti kan hin tolle karaa seeraa kan sirratti qiriixame namummaa keetti kan hin tolle ayidooloojii kee kan ajjeesu namummaa kee kan ajjeesu ayidentii kee kan ajjeesu fannifameera maqaa Yesuus.
fannifameera. An fannifameera dha Phaawulos. Arkichacha natti qaba. Cubbuun lafarratti hojjetama. Laaqna beessa gootee fuuta laaqan. Cubbuun lafarratti hojjetama. Laaqeen lafarratti laaqama. Machiin lafarratti machaama. Echi lafarratti gangalatama. Kana hundumaa akka tolii gadi ilaanneef Yesuus Kiristoos ilmi Waaqayyoo karaa fannoo isaa ganama kana si'aa fannisu. Foonni keenya fannifameera. Arkichacha natti qabatta fannifame maqaa Yesuusiin. Deebitee akka cubbuun foon fannifame jechuun qaqqabee laaqeen laaqu fannifamaa qilleensa keessa eerudha inni ameen. Qaqqabee waan lafaan hojjetu fannifamaa hiriyaa jiru biraa ta'edha inni ameen. Qaqqabee nama nacheessu qaqqabee lafan gangalatu fannifamaa hiriyaa samii ta'edha inni. Ilaamee anna kee lafatti maxxane akka maagineetti wal qabate kana. Amilee kee lafatti maxxane akka maagineetti wal qabate kana. Saayikoo kee lafatti maxxane akka maagineetti wal qabate kana. Harkisee atatattu hiikamee Waaqayyo si haa fannisu. Halleluuyaa. Amantoota hin fannifamne garatti lallabdu hin qabdu. Waa'ee lafumatti gadi foqoqa. Amantoota hin fannifamne garatti faarfattu hin qabdu waa'ee samii lafumatti gadi foqoqa. Ijoolleen guddachuun barbaanne lafatti gadi foqotu. Ameen, 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 ameen. Waa'ee biyyan qabaa, waa'ee maalii gaafa obboleessi keenya faarfachaa ture immoo sofaa jedheen isin eegaa. Isa akkasii isinii faarfachuurra hin duroomtaa'u isinii faarfatameetti dhanna keessaa shirshir isin godha. Harka keenatti qaba si fannisu sagalee kanaan. Nama fannifamee barbaada waaqni. Foonni keenya fannifameera Yesuus wajjin. Ani fannifamee qaqqabee cubbuun hojjedhu dha. Nama ollaa keessa ni darbadhaati anuu fannifameera qaqqabeen hojjedhu cubbuudha. Maayittan jedha akka saba Waaqayyoo. Jedhi mee. Cubbuun lafarratti hojjetamu. Lama irratti warri fannifamanii qaqqaban eessa oolu waan ta'eef ooluun bakkaana qilleensaa sadaffaa gararraa oolu mul'ata Phaawulos fayyaadan ilaalu ameen ameen hiriyaa joobira waan ta'aniif saniirra ool argicha datti tarree hindaan koodaa si ari'ee tarree joobiraa si indaan korraa ammoo nyaata kosii haadhe joobirri garuu lafee kattaatti baratee dhufa nyaata. Indaan korra qarra naannaa ol jira ammoo funaanoodha. Joobirri garuu samii keessa balali'aa oola ameen ameen. Akkaataa dandeettii keetti ol kaaseera. Saayikoo kee ol kaaseera. Hafuura kee ol kaaseera. Nagada kee ol kaaseera. Dandeettii aduu kee ol kaaseera. Dandeettii xiinxaluu kee ol kaaseera. Dhalooti ol ka'ee nama rakkisu. Dhalooti ol ka'ee waldaa rakkisu. Siyaasaas Waaqayyo. Waa'ee shifii kototaa kotatti dhaga'uu fi yaa'ina. Tolcha balbala foqoqaa yoo ta'e baga hunduu duwwaa foqoqe daa'imanii mitiif. Asi dhibee tokko ruuftee rafta. Kana yaaddeenaas. Abaluu mataa keessaa buqqisee laata rifeensa koo buqqee laateetti mataa hin ta'in. Paaqqeen uumee qacaraa oola. Arkicha jannatti qaban ati abiddaa mallattooftee. Kayoon ati tarree warra du'anii miti tarree warra jiraataniidha. Kayoon jechuun yaadaan ol ka'eedha maqaa gooftaan sagal. Raati jabaadha barsiisaa malee saba kana ulfaataadha. Baay'ee ulfaataadha uummati keenya. Actually hin baramas hin ga'amas. Uummata garraanii akkas waaqa jaallatu kana yoo karaatti agarsiisan qabaan hin danda'u. Ameen jedhaatu. Arkicha jannatti qaban. Yaadaan waan hundumaan ol kaasu Waaqayyo. Ol. Haleluuyaa. Ulfinni Waaqayyoodhaaf. Waan shishifii dhaga'uudhaaf hin taa'inaan. Waan guddaa nu kakate Waaqayyo. Guna keessanii gubbana keessatti waanuma guddaa wayisii kakate Waaqayyo. Waan kolkollee lafarraa yoo ta'e warri akkasii kun raajinitti raajamee qabu gamoo yoo ta'e isaantu qaba konkolaataa bishaan fakkaatu isaantu qaba.
نيساني نول المواقع يوغرا هللويا نيساني نول مدادو كوسات الترجمة والرعاجة جمن والسقنير نقام والرعاجة جمن نمت على نيو قبات على نيو ألوتة على نيو الدنيا على نيو آمين هللويا آمين نوي أجمع إني لما فان نوي وجيسا كمج تكون لا لقنا مكان ما ساكمج ما ساكمج أتوني كي نوجيسا كمج غافا نوي نسامو خسوفي كنو إريوني فولانسا أسرع جتني كانغو ياتي بالريف ريلاكات إريوني سا سوكي كيسانا قدتني قلقل بالريلاكات إريوني سا سانغانا قدتني قلقل بالريلاكات إريوني سا من أنقطتني وقاتي سالا لكات نمتي قلقل أغنى ممكسوفكم بالريالكاتي قلو دمبلون قبو قالوا وكانا رلاتنا لكا إني اتجر كل شيء إلا شيء كان بيترسيتو قالوا إني اتجر مالو علينا وشيء Akita jannah te kabar nama oji sa kabaju akayo si atasis barsiso ta barakenya nakam oji wette barsisa ta oji mali asmari ta ulasin jeti oji sa kabaju tajagila barakenya nakam oji wette tajagila ta uni yesa ta oji mali dasin jeti tajagila ni yesa kan jedu mata kenya picana renjera sababite amma gar waqas miti galagalera tajagila tu forisa amen Dokteri barakenya nakam joji wette ba oji mali dabbo ko oji mali tijirra sagara nama maram marrasin je oji sang kabaj nagade barakenya oji nakam wette nagade ta un kol kolle ta oji mali da saati titile nyatu saati tilakane nyatu saati tirbata nyatu sinjeda figa olta jonja sinjeda oji sang kabaj kote bula barakenya nakam oji nakam wette mala be joto ta motumma tu godate anke oji mali da kol dige salafa anasin je oji sang kabaj Ojin alon ni kunoche tu sababi ni alota kana jiru dede aloti chatu oji sang kabaj ana gesa hello tinate oji ke budde na se yachi sera so kabajamu kaba ha yarate to oji ke ko wani ti urut ni battu kana se betera so kabajamu kaba gafi singa ba waaqayyo ojiin irra jiru kana gara hojii guddaatti naaf ajiichi warreettan harka ol kaasan waa'ee hojii eegariin baranne hojiin irra jiru kana waaqayyo gara hojii isa caalutti naaf agiddeeru warreettan harkuma ol qaban harkicha challatti qaban hojii irra jirtu kana gara hojii isa caalutti siin gedderaa jedhe waaqayyo warri tajaajiltanii harka ol hin qabina tajaajilli hin geddeeramu waan ta'eef roomiin 11:29 akkasadha forsekiitti sende koodingi gaaddisnoo chanchadhe kennaa waaqayyo waamichisaas hin geddeeramu harka ol kaafteef siin hin jenne tajaajila mata harka ol kaasa garatti sii qayyaru hin qabu nuun hojiin nu itti dhumne kun gara keessaa miila baqqi karaa baatu hin qabdu taqamaa hin jennu itti jijjiiramuudha malee mee harkicha jennatti qaban akkasiin jedhee waaqayyo naa jijjiiri hojicha ettamini hojicha illee siin jijjiiraa jedhe waaqayyo hojii isa amma sirka jiru kanatti araarami wal lolteef taa'e galateeffadha biyya sii turu harkicha yatte hojii buddeessi nyaachise kana salphifte araaramitti hojii wayyaa sitti uwwise kana salphifte araaramitti hojii mana sitti ijaare kana tuffatte araaramitti gaafati isatti araaramteetti na galateeffattu hojii isa caalurra si kaa xinnoo irratti kan amaname maalirra kaa guddaarra nama waardii yaadee waardiyyummaa isaa keessatti hin amanamne waaqayyo alaqaa biiroon godhu hello nama warri mana eeganii akka hantuutaa keeshaa uree minaan baasee dhaqee ollaatti gurguratu waaqayyo abbaa minaanii haadha minaanii hin godhu hattuudhaadha achumatti fiis kattafuuf harkicha natti qaba lafa jirtu kanarratti bokkaan amanamummaa sirratti ta'u so kabaja hojii keessa warri tajaajiltan kabaja warri nagaddan kabaja
Waaqayyo nagada kana settunutti bane warri kan barandaa ta'aa jiru hojicha dhabanii galanni siif haa ta'u jechuu danda'uu qabdu. Tajaajila kana situnatti kenne Waaqayyo warri kan barbaadanii dhabanii situtti hin dibe galanni siif haa ta'u jechuu qabda. Lafa dirra jirtu kana kan taa'ee hawaa jiru danuudha hin tuffatin. Warqeen qubattii qaban sibiila namatti fakkaataa jedha Oromoon. Kabaji hojii irra jirtu kan Waaqayyo isa guddaatti si dabarsa ilaahera. Kabaji posiishinii irra jirtu kan Waaqayyo isa caalu irra si dhaabachaa jira. Ulfinni Waaqayyo dhaba. Nama ollaa keessanii qaba. Hojiin atitti jirtu kun kabajamuu qaba jedha. Jedhi kaa. Maaliif sagaleen keenya gadi bu'aa dhabeettu baay'een keenya nama hojii qabutu hin taane hirkattoota. Mana tokko keessa nama 8 nama 7 jira yoo ta'e jaarsaaf jaartii duwwaatu achi bu'ee muka jirmatti bu'ee malee dargaggeessaa dargaggeettiin gaaddisa taa'utti deewwufte. Mana tokko keessa nama 8-9 jira yoo ta'e nama hojii hojjetu nama 2 hin caalu. Jaarsichi gaafa inni qaadee duu jaartittiin gaafa duutu bakkeetti bineensa akkasii nyaannu ammumaa ta'e socho'u. Jaarsa duraa ulee qabatee deemutu dargaggeessa hirree amma muka foonii ga'u gototee deemu kana qallaba manatti. Ofii surree ciccittuu nama caalaan qabu mucaan durbaa mana keessaa garuu surree shan ja'a qabdi. Jaarsicha suma du'aa surree ciccitaa sana surreetti bita. Hojjetu jaarsichi kimbilee dheeduunaan bakkeetti hafta qullaatti hafta dhanni uffatee bare fideedha. Mangaagaan nyaatee bare fideedha. Argicha jannatti qaba. Waaqayyo hojiitti si aanan. Barandaa jala ta'an olina muka jala ta'an olina akka udaan adalaa iddoo tokko kuufamtanii taa'ina akka udaan tiriinyi. Isin lafa caafu Waaqayyo. Abbootiin keenya namoonni gurguddaan beeku hojii kana beeku hin hojjettu si Waaqayyo sina eebbisa. Gama hojiitti du'an dargaggoota keenya dargaggeessaaf dargaggeettiidha. Hubattaniittu? Baay'ee dubbachaa jira. Afurri si hojjechiisu sitta galuu maqaa Yesuusi. Amen. Sitta galuu maqaa Yesuusi. Jedhee waan hirkatu tokko iyyuu hin qabu nuyi garuu ni nutti jiru hojiidha. Har'a hin qabu yoo ta'e kaffaltii borna fudhatee oola. Ajaanorraa badaa si taane har'a miidhaa hin qabu yoo ta'e illee booruma magararraa nakaa. Har'a peedantii kan biraan qabu yoo ta'e illee boor na fudhatee oola saa du'a na oolchaa badiisa na oolchaa. Beekicha natti hojii har'a hojjetteen maqaa Yesuus Kiristoosiin galgalliitii abaaree. Hojii galgala hojii maa hojjettee har'a argattu qofaan yaadinatti galgala keessa barreeffata. Ni kan biraan noo'i isa dabbaan qajeelchee jiraatee biyya lafaa yeroo sanaatti akka mursiifatee jedhama jaa. Lakkoofsa torba gaafa dubbifattan. Ni atlas ta'i ati barkitaa. Taate koo ameen. Ulfinni Waaqayyoo fata. Ilaa wadhaala. Qajeelchee jiraatee biyya lafaa yeroo sanaatti akka mursiifate. Heloo kana geessu nuyi Yesuusin kana gargariin kun. Gaafa cimnu Yesuusin seen gara naa xaxami seen gubba naa xaxami budaan xaxami jawween xaxami tolchattuun xaxami hidha maqaama gooftaa Yesuus Kiristoosiin himachuun dhiibne bishaanitti facaasuun dhiibne zayitiitti naquun dhiibne garbacha seenye nurra. Dhukkubii keenya dhukkuba mataa qabna yoo ta'e maqaama gooftaa Yesuusin mataa na cabsaa bayna keessaan dhaanina keessaan tajaajiltoota harkarra kaa'u inni sarka ofirra kaa'u mataa keessaa yoo ta'e dugdatti gala. Akka barbaachisetti boo'ee yeroo eebbidan mataa keessaa sokkeera laasiin na waraaneen no Waaqayyo mataa keessaa fuudhee dugda keessan kaa'u. Maqaa sagalitti waamnee sochoone nurraa kobiin deemne nurraa kolchiin deemne nurraa guddaan nuyi biyya abal beenne ammoo dhoksee wal horte lakkoofsan qabdu ishee eebbatu Waaqayyo harkicha natti qaban guddaa ija ciimmaatti isin kennu Waaqayyo. Namitti nyaattu jiru dhaqi harree du'aa jirtu maqaa Yesuusiin. Ijoollee isaatti Waaqayyo abidda beeksiseera. Galateeffadhu hundi nama sadii beeksiseera. Ama chaas apaarattiyaa. Achiin deemu Yesuus ni qofaan seetanni sirraan deemu dhageessaa.
በኢየሱስ እኔ ቆፋን ይዩማ ስራንደ በኢየሱስ እኔ ቆፋን ንቁም ስራንደ አከን ስራደቸው በርባዳ ቀጤልቲ ጅራ ኢሙ መከደና ከጀቲ በጋበት ጅራቱመ ዋቀዮ ገረሲ ገራና ጃሎ ተመረሽ ይሰጥ ዋው ቀጤልቲ ጅራቱም በኢየሱስ እኔ ጻላሁን ነቀባ እሺ አገሰሪቱ ዘማ ቀጤልቲ ጅራቱም በኢየሱስ እኔ ሰጋልታኒ ሰጋጫላሁን ነቀባ جلبي بقتي ما بيسوس مين دارينا ما دي ما بيسوس مين يتتا إيش يفيد إجاتا بيسوس مين يتتا يوتا إيش يفيد كأجل تجرب كأجل تجرب شو تاوري كبا kalau ni kayaknya makabok tayo susin sa gamana baru boleh mereka kagel tejira cuma kagel tejira cuma ibahuma dia kan apa nanti patah kalau dupat Haleluya. Amin. Meya kagel tejira cuma nak apa jerame dabala kagel tejira cuma power ka bayrame Tejira cuma power ka noi ibu masamal gode kagel tejira de inawa kayo mamal gode Pinjala virusan aktifaradi. Itu mana toko kensa gode na majra yote toko gari beti yote toko gari na yote isa gari tane sana langsung ka berbada mat. Ati malu mama katale kana nam tane. Isa gade langsung ka berbada isa gari malu tu bakawam. Ner ka kejan natte kam. Wa kayo makake wa meme itinjallo tapiya kana adosis. Amen. Ila. Wa kayo makake wa meme itinamo tapiya kana Mereka mana jual kasa, wasambe, hamota pinjak kena kesa mata ada petani pinjak kena pucar saja nanggom bisa lawa kayu, nanurku baca lawa kayu, halangga tu mana sani kata tak ucal kabar lawa kayu, mana tidak kena dos lawa kayu, mata milik petani kulkulot kena damsan, mata milik petani mata dia tidak kena jatan, mata milik petani jual lawa kayu ayum makanan, mata milik petani nama tawa kena petani kambaran. Natamili patani jolle bayat tukal bala cubani kambaran Garapunjal kabadan nasi sama sochosa Narandi sisa Haleluya Arkatol kasen jalot adam sajalawa kayo Haleluya Pinya kena kesat isi wajeng jeracu kote si sajalawa kayo No ita deh Jalot pinya sana ukup ya Mereka kecil itu. Semua jendela kayu pinjak kena kisah tidak dari pusat. Amin. Aku bilang semua jendela kayu magala kena kisah tidak dari pusat ini. Amin. Arkitolkas. Danggang magala kena kandang nesa rame. Arka kongkau tajira. Arka tebaro tajira. Akka shalolin demne. Alata syakam bayan demne. Ugawa tinak kawalin demne. Akka salib paganne. Wakayo gopta macha. Magala sararame arkadina jirukana lafa sararame arkadina jirukana tinna gudda kallalame arkadina jirukana eyi sifira ka basa gana matana nami amane amen Ilaga torra ya dia agoda ga gupane ga ya dar sapa ya janame eka mata kina merka ba ya ka ba ya janame aba ya ka ba ya janame ati tatene tukabat gana makana kasiwa kayo jalla Allah ke timarasi sujalakab uwede ya main ni ote kacewa kayo tunai alandawa kayo tunai bullawa kayo rabula arkawa kayo rabula nasisawa kayo rabula jalle tambiraki sujalakab jadai wa kayo Tiga tara dosya eu jede wa kayo duate wa kayo eu jede jallo tamarasi so no ije deh, jangan lupa ya urusan hati murti gitu aja. Lira dodasya. Jadi sebenarnya udah fasa kan itu. Vega tara dasa kiamo. Nama Abu Syarif, Abu Marrakat nama deh, bunda agak dewi. Batu jama. UVD budo tapi ya kan ada campur jadi kabawan. Kalau asai kagode gay gupane gay. UVD tu jatuh pinjak kana butuh jadi kabawan kai. UVD atau tapi ya kan ada rabu jadi kabawan kai yo. Kagode gay gupane gay kalau baru kas anak jadi. Ini sama jadi si
waaqayyo ingone tayyunju ate kucaasawam merka ke battes anaaf jette wanti ingone tokko yunjiru jedhime lama sadi jedhi dabali jadi maqaa gooftaa Yesuus ke bal'is arkicha bal'is waaqayyo si abaddisu anaaf jette wanti ingone hinjiru jedhime maaliif si jedhe wanti waaqayyo ingone hinjiru beekta ati kucaasaadha waan ta'e wanta ati jette hin diduu waaqayyo ati maal saala waan taate Hallelujah. Vagato rajela. Akka bilaan tutti ilaalu waaqayyo nama guddaatti si ilaala waaqayyo saba lafa kana urgufuttu si ilaalaa jira waaqayyo lashalara labadiya akkatti dhadhalaa si deemteessi obbopattu kana miti waaqayyo gootatti si ilaalaa jira waaqayyo waaqayyo duukaa maqaa Yesuusi Noi jedhe waaqayyo firdi saffisi Noi jedhe waaqayyo kan seedha abidda bobeesse laatacha arkicha si jedhe nagaa buusa qofaa miti waaqayyo warra urgufamuu malan urgufa godha amma gobbadha Diga taswela gorradia. Hallelujah Amen. nama faffaa inni irratti dhaab Abrahaam lakkoofsa 8 amma 12 irra galu waa'ee Abrahaamii waa lama qofaan isinitti himu tokko mandaraa hundee jabaa qabu ilaala jedhe baay'ee sammaa mandaraa hundee jabaa qabu ilaalcha Abrahaam ilaalcha warra kaan irra guddaa caala maal ilaala waan ta'e bakka Yesuusiin baay'isa maal ilaala waan ta'e Lakas ergaa qabate. Waaqayyo ni ilaala waan deemu. mandaraa hundee jabaa qabu ilaala mandaraa hundee jabaa qabu sun Xiyoon ishee waaqarraa lafarratti immoo biyya waaqayyo dhaala godhee isaa kennu ilaalchi Abrahaam ilaalcha warra kaan irra caala dhageessuu saba ilaalchi Abrahaam ilaalcha saba kan biraa irra caala maal ilaaltus kisi siyaawasitti Abrahaam mandaraa hundee jabaa qabu ilaala jechuun maal jechuudha beektaa lafarratti Israa'eel arraaf Ameerikaa ilaala jechuudha lafinni dhaqaa reessa Ameerikaa dhaqaa irraam Israa'eel keessa guddina istaandardi irraa Ameerikaan irra eertu Israa'eel biyyi Israa'eel irra eertu Abrahaamtu ilaale majanaa rooba lafa ati ilaalta waaqayyo misooma yaadatu lafitti ilaaltu guddina waaqarratto biyya qulqulloonni dhaqanii dhaala sana ilaalchaan adda ilaalchaa warra kaan caala mee harka kee jannatti qaban guddina qorqorroo miti guddina garaa miti baay'ina birrii miti baay'ina ijoollee miti waaqayyo ilaalchaan warra kaan si ajaa'ibsiisu ijoollee sagaloof jala yaaftee ilaalchi kee seeroodha yoo ta'e miliin ilaalcha kee haa guddisu waaqayyo cubbuunuu ilaalcha waan ta'e Esa altan. Ma ora seta pradia. Maltu sitte mullate. Future ke mali baraeger malak katitatu sitte rekam. Barachan malak kiti amma wala chattu. Ojira maltu sitte rekam. Jirenya maltu sitte rekam. Ilali mena molla ke kabe me maltu sitte rekam he fule duratti dibe. Jadi asai malkati garra fule duratti maltu sitte rekam dibe. Marakka taatu bartee ati jedhime kabiraasi marakka hojjettu moo bartee jedhime haala galtan amantoota amma egaa bishaan gaayyadhu jedha yaa ilaamu amantoota waan bara hojjetu argaa hin jiraanne amantoota du'a dhaqee hiyya horii asirbu waldaa gannu dhiise kiristaana kan jechisiisu wanto garata deemu arge Amen. naan irrafta yoo ta'e barinaan hin kaata yoo ta'e minaanuma yaadde akka reefee isaa wajjin kuftee qaandelloofnee cifte yoo ta'e hiikama ijanoo rafaasaa taara galaadiyaa koo ganaaya maqaa Yesuusii wanti taatu sitti argamu jedhe meeyyaa maticha raasa wantin ta'u nattan gamaa irra jedhame biyyi dhaqaa irratti argamaa jira jedhame Maltu sitte regam.
mesa majania producer wanu masih targame bafatta wa masih targame lalla wati kunta masih targame Sama wasi sinitari ka ya ko kasi na penya tu media ha uddeni hattu punyani ngese chapattu meti inni chalu targame uddeni manya edwe uddenya edwe ke wa ka kadang si ke nawage uddeni sa pala na bota binang kinna mandaraw de jaba kabulan kajet sila barto ta ke sawa kayo barto ta kalama sila padibi ka ay siya ka na bidasi ko befuri na ka padibi ka Petros ini arabat di bamat wae central mi akan ilalat tu wana rabalalak wa de ko ko pesa ditan euchin Petros itu yo anis ini mata saat di bamat hai ki satu banyak talent Watin anu wasa capi ko tu berde ko ko ke salitan di mama Yohanes tu di mama hindi asini jasan di mama magkalatin ang dinargiaro ko wad na diferengge nga beradaw wasu katilalu wala kauda wala tumapagot talaguna futurity munna taguna guna hindi asini berde ko ke salitan di mama rawan iya sati ba memang ke ऐसा नहीं लगा कि हम मता के देखते हैं सुबह दिवा में हम लोग के साथ हुई नहीं इंद्री आस इज्जत दिवा बेगा में दुआ दमार के इंद्री आस तो वो चेता बेके उतने द्वार बातों पे करे सोचे नुक्ते बाइक ऐसे करनी तो को में कर मिशनी पे इंद्री आस वो चेता खटाने बेके लग nama beke bersis nama beke barbat arke indira ati chacha natte kabat ichike ilale machabariya gidduda nama biya prabu swarku wotte diri asar guindila mappa puttena uchetanya to se nundu se uddesha garbu shani tummi la nama birse kanare ke dukana ke satte indiri asi ucheta beke ucheto si ina putteni nya to si ina Waldan to kodokko ojjedote se abidda akka magase ko garu birri saminda tunju waldani yetti warra kasikan igafani ashiyali abaniyat walda ke sana man kan walda to kodokko mo birri se tuna mer samaiga banki ke sagaran ka garu ojjedote se ke sadda karata o wa makabalasha wa ida namara pisa callu mede ojjeta se rito ojjetu nagar me akichachennet waldan kun nama beke ojjetus buddena ojjete jinatus wa kayu amare walda kana bala amen walda tumbai sawai tekniki nama jaru tajagi nama ko fa callu mede tajagi lumit namoota addunyaa nagadaa keessa jiran addunyaa biizinesii keessa jiran walga'ii waamne dhimma misoomaa waldattiif kaa'u waan misooma waldatti ilaallatu waan horii waldatti ilaallatu jaratu hojjeta qoreetti billee namoota dhimma fuuraa keessa beekan addunyaa furaarra hiriirsu waaqayyo mee ija si fayyadu si baaken Abrahaamin arge inni irratti dhaabu inni lammaffaan Abrahaam namicha du'aa fakkaatu kana keessa sanyiin akka cirracha galaanaa baay'atu urjoota samiirraa baay'atu keessaa yaade Eberoota boqonnaa kudha tokko lakkoofsa kudha lama Abrahaam du'aa fakkaata garuu elo Abrahaam du'aa fakkaata garuu waan lakkoofsa qabnetu isa keessaa yaade baay'ate sammaa irra si deebi'u Abrahaam du'aa fakkaata garuu waan lakkoofsa qabu waan akka cirracha galaanaa baay'atu akka urjoota samii baay'atutu jaarsa du'aa fakkaate kana keessaa yaade meerkicha natti qabu du'aa fakkaata garuu waan lakkoofsa qabne si keessaa yaadu jalqaba Shikataradoshaya. namicha du'aa fakkaata Amen. Hallelujah. Kabira si du'aa fakkaata jedhime waan lakkoofsa qabnetu si keessaa yaadime jiru sagaleen waan lakkoofsa qabnetu si keessaa yaadime meesa laala konkolaataa eewtuu waa ta'e dhaabte kumoo dubbaatti amma kanaa baay'ee salphanneerra eewtuume nama tuume mitiire birrii eewtuume mitiire mana eewtuume manni addunyaa kanarra jiru lakkoofsa qaba
Birriin addunyaa kanarra jiru lakkoofsa qaba. Yuuroo ta'e, doolaarii ta'e, shilingii ta'e, farankaa ta'e, birrii biyya Itoophiyaa ta'e. Kana hundumaa yoo tuuma. Harkicha maarree. Kana hundumaa namatu bergii ta'e si keessaayyuu wanti lakkoofsa hin qabne ayyaama. Birriinaa kennu Waaqayyo yoo inni dogongorreera. Birriinaa kennetti harka ol hin facaasin dubbulloon qabu Waaqayyo. Galateeffadhu sammaa. Waaqayyo birrii dumbulloo hin qabu. Waaqayyo birrii ollaa makee kaa'ee isa ollaa keessa dhawwate dhimma mataasaa. Waaqayyo birrii si'uma keessa kaa'ee sin of keessaa yaame dhimma mataa kee. Ayime of yaa'i birriina keessaa hidhime. Yaa'i manaana keessaa hidhime. Si keessaa yaa'uu qaba. Akkatti makiinaan na keessaa yaa'uuf gamoon na keessaa yaa'u beekaanu yeroo isaanii eegaaraman. Kitaaban barreessaa nan gurgura annaa hosiin godhaa sooressa addunyaa kanaatti nan ta'a. Na keessa jiraachuu. Ogummaa wayii qabdaa, ogummaa keessanaan birrii argattaa, konkolaataa fi manatti geddaratta jechuudha. Ogummaa wayii qabdaa, konkolaataa kalaquu dandeessa. Wanti itti nama kadhatteef Waaqa kadhatte si keessa jira, si keessaa yaasuu jala qaba. Waaqayyo tatteedha. Nama ollaa keetii dhayi dudda isaa dudda ishee dhayi waan lakkoofsa hin qabne si keessa jira, hayaa'u si keessaa jira. Baasi beekumsa lakkoofsa hin qabne jira si keessa. Baasi birrii lakkoofsa hin qabne jira si keessa. Baasi dandeettii lakkoofsa hin qabne jira si keessa. Baasi ayyaana lakkoofsa hin qabne si keessa jira si. Hayaa'u si keessa. Of keessa gabuun du'i. Leeta marraha labatiizaa kooppeediyaa. Obboleettiin keenya faarfannaa qabattee dhuftee mitiire waan ishee keessa jiru kana keessaa baaf. Faarfannichi ayyaana ishee, faarfannichi miidhagina ishee, faarfannichi kana booddee wayyaa ishee, faarfannichi kana booddee dibata ishee, faarfannichi kana booddee hin barbaachisa yoo ta'e buddeena ishee. Of keessaa maal goota? Baafte harkicha irratti qabadhu wanti buddeen sii ta'u, wanti wayyaa sii ta'u ni beekan jiru ayyaa'u si keessa. Of keessee deelofte, of keessee daarte, eessa hin jiru kan keessee abbaasi of keessaa maqaa ishee. Betul? Kesana. Ne? Amin, amin. Jireenya bakka inni ittiin jiraatu, jireenya tajaajilaadha. Tajaajila kan ayyaana Waaqayyo keessa kaa'e kan isa jilbeenfate of keessaa baase. Wanti inni of keessaa baase kun wayyaa isaadha, caammaa isaadha, surree isaadha, buddeena isaadha, jireenya isaadha. Gaafa malakkata afuufamu immoo ambaasaaddaroota Kiristoosiin ta'e warra jalqabaa duukaa. Amin! Si keessaa yaa wanti ittiin jiraatu. Sekeessee namni ta'e tokko kalaqa yoo argate maashinii buna daaku yoo argate ko dubbatee of keessaa baase jechuudhaaf ati ogummaa baattee safara keessa teessee yoomte wanta ittiin sooromtee ittiin biyya sooromsitu ayyaa'u si keessa saba kana keessa waan guddaan dhufatee jira sabichi garuu wajjin irra hammeedhe Waaqayyo gooftaan machaa tuttuqeedhe Waaqayyo sagantaa kanaan wixxifachiisedhe Waaqayyo gooftaan machaa diriirfachiisee jedhe Waaqayyo gooftaan machaa akka horii kannisitti ta'anii utaalchisee jedhe Waaqayyo gooftaan machaa mul'ata inni irraa nyaatee aara galfatu keessaa yaasa jedhe Waaqayyo. Iyyaana keessaa yaa nama ollaa keessa ni gaggam godhaa jaan qabaame na fayyadee waan si fayyadu tuna keessaa baanime.